Ashama ijoollee akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jirra jirtu kun qophii afoolaati ijoollee qophiin afoolaa yeroo hundumaa karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin torbeedhaan kan isiniif dhiyaatudha. Afoola keessa maal maaltu jira ijoollee? Hibboo, oduu durii, mammaaksa, sheekoo, oduu durii yookaan sheekoo, geerarsa, faaruuwwan adda addaa kan kana fakkaatan fa'aatu jira. Ijoollee torbee kanas afoolli qabadhee isiniif dhiyaadhee oduu duriidha. Ijoollee oduu durii beektu? Oduu durii yoo jedhan gadi guurii jetta. Sheekoo yoo jedhan sheekoo hariiroo jechuu qabdu. Egaa ijoollee oduu duriin haala kamiin itti fayyadamna? Oduu duriin haala kamiin ergaa akka nuu dabarsu goona? Oduu durii jalqaba ni dhageeffatta. Dhageeffattee xumura isaa hanga xumura isaa dhageeffattee hiikoo isaa yookaan ergaa inni dabarsu yookaan xumurarra jira yookaan jidduurra jira. Kanaafuu sirriitti dhageeffachuudha jechuudha. Ergaan oduu durii tokko qaruutummaa, gowwummaan akka hin barbaachifne, qaruutummaan akka barbaachisu, namni tokko haxxee ta'uu akka qabu yookaan qaruutee ta'uu akka qabu, gamna ta'uu akka qabu, arjaa keessa fagaate, arjaa waa kennu waan hin qabne hunda ofirraa kennee harka duwwatti hafu hin barbaachisu, arjaa jiddu galeessa, goota ta'uun akka barbaachisu, qaruutuma qabaachuun akka barbaachisu, gowwaa ta'uun akka hin barbaachifne kana qaba ergaan isaa. Yeroo hundumaa afoolli tokko afoolli oduu duriidha. Ergaa bineensotatti qabate fakkeenya uumama tokkotti qabate kan nama barsiisudha. Mee afoola maanguddoon dhiyeessan kana hordofaatii walitti deebi'a. Ijoollee nagaa jirtanii? Aga badhaadhaa? Jireenyi akkam? Ana maqaa kiyya Gumaatoo Leenjisoo naan jedhanii ka jiraadhu godina Arsii magaalaa Asallaati. Waajjira aadaa fi turizimii keessa hojjedha. Adha ka dhiyaadhee fi afoola Oromoon qabu keessaa oduu durii tokko filadhee isinitti himuufi. Oduun durii sunis dur jedhan. Dur ammaa miti dur hilleenti if jeedalatu loowwa waliin tissa jedhan. Odoo waliin tissanuu gaafa tokko jeedalti dooqa lafaa argatti. Dooqa lafaa argattu kana illeentiin itti dharraatee na daawwachiisi jettiin. Jeedo dooqa kee kana na daawwachiisi jettiin. Hin daawwachiifte. Na daawwachiifte jettiin. Hin daawwachiifte. Gaafuu kanuma jettiin. Amma odoo jettuu waan kana deddeebinaan hin bidhatte. Hin bidhatte. Sila waan kana deddeebite na jalaa fudhatu heditti jettee bidhatte. Bidhaan isiin oolle gaafa kaan akkuma baratte jeedomee dooqa kee na kenni daawwadhee sii deebisa jetteen. Lakki hillo dooqa kiyya kana hin daawwadhaa kana baay'ifte fudhattee na galaafatuu hedittaa jetteen. Maaf si galaafadha daawwadheetuma sii deebisaa jetteen. Itti kennite. Amma itti kenninaan as laaltee, dura laaltee, duuba laaltee, ladda laaltee, gamaa gamana laaltee itti bareedee jennaan kaatee jala fiigattee. Faana fiidde amma jeedalti. Jeedalaaf illeentiin beektanii miti ijoolle. Jeedalaaf illeentii keessaa kamtu irra fiiga? Kamtu irra fiigicha daddafa? Illeenti. Amma ariisa faana gajjette jeedalti. Hin ariite. Ariitee odoo duukaa fiidduu tissicha tokko dhufte. Tissee loon tissutti. Tisseen nana jetteen yaa jedhe. Hilloon gurra naa qabi jetteen. Maaliif jedheen dooqa kiyya daawwattee na galaafatte jetteen. Dinne jedheen. Bira lufte.
ammallee fiiddee kus odoo jettu dadhabdellee sa'a tokko dhufte. Sa'an nana yaa tissee kana naa diri maaliif? Tisseen gurra hilloo naa qabuu didde hilloo dooqa kee daawwattee na galaafatte din ammallee bira dhufte. Fidde ammallee kus odoo jettu amma gorxaan dhufte. Gorxaan beektaniimi? Gorxaan muka nama taraaru muka nama diru. Gorxaan nana yaa sa'a kana naa diri maaliif? Saani tissee naa diruu dide sa'a kana naa taraari jetteen. Gorxaan nana yaa sa'a kana naa taraar maaliif? Saani tissee diruu dide tisseen gurra hilloo naa qabuu didde hilloo dooqa kiyya daawwattee na galaafatte din ammallee bira dhufte. Amma fiiddee ammallee odoo fiiddu odoo kus odoo jettu dhagara dhufte. Dhagaraan nana yaa gorxaa kana naa muri maaliif? Gorxaan sa'a taraaruu dide saanii tissee diruu dide tisseen gurra hilloo naa qabuu didde hilloo dooqa kiyya daawwattee na galaafatte din ammallee kus jedhaa mandara dhufte. Mandara nana dhagaraa kana naa gati mandara jedhan gandalleen jedhan ganda dhufte. Gandan nana yaa dhagaraa kana naa gati maaliif? Dhagaraan gorxaa muruu dide gorxaan sa'a taraaruu dide saanii tissee diruu dide tisseen gurra hilloo naa qabuu didde hilloo dooqa kiyya daawwattee na galaafatte din ammallee kus odoo jettu ibidda dhufte. Ibidda nana yaa ganda kana guubi maaliif? Gandi dhagaraa gatu dide dhagaraan gorxaa muruu dide gorxaan sa'a taraaruu dide saanii tissee diruu dide tisseen gurra hilloo naa qabuu didde hilloo dooqa kiyya daawwattee na galaafatte din amma deemtee ammallee odoo kus jedhaa odoo fiiddu dadhabdellee bishaanit dhufte. Bishaan nana yaa ibidda kana naa dhaamsi maaliif? Ibiddi ganda gubuu dide gandi dhagaraa gatuu dide dhagaraan gorxaa muruu dide gorxaan sa'a taraaruu dide saanii tissee diruu dide tisseen gurra hilloo naa qabuu didde hilloo dooqa kiyya daawwattee na galaafatte din amma lee odoo fiiddu odoo kus jedhaa odoo fiiddu arba dhufti. Arban nana yaa bisaan kana maddisi maaliif? Bisaan kana dhugii maddisi maaliif? Bisaan ibidda dhaamsuu dide ibiddi ganda gubuu dide gandi dhagaraa gatuu dide dhagaraan gorxaa muruu dide gorxaan sa'a taraaruu dide saanii tissee diruu dide tisseen gurra hilloo naa qabuu dide hilloo dooqa kiyya daawwattee na galaafatte. Amma fiiddeeti ammallee odoo fiiddu odoo kus odoo jettu bineensa dhufte. Bino yaa arba kana naa nyaadhu maaliif hambaa nu dhabsiifta jeetu maal si godhe? Arbi bisaan maddisuu dide bisaan ibidda dhaamsuu dide ibiddi ganda gubuu dide gandi dhagaraa gatuu dide dhagaraan gorxaa muruu dide gorxaan sa'a taraaruu dide saanii tissee diruu dide tisseen gurra hilloo naa qabuu dide hilloo dooqa kiyya daawwattee na galaafatte. Amma bineensi arba gajjedhe arbi bishaani gajjedhe bishaan ibidda gajjedhe ibiddi ganda gajjedhe gandi dhagara gajjedhe dhagaraan gorxa gajjedhe gorxaan sa'a gajjedhe saanii tissee gajjedhe tisseen ka dura didde hilloon ariitee gurra qabdee fi akkasiin doonii sii galeef. Ijoollee afoolla kanarraa maal barattan? Afoolla kanarraa maal barattan? Afoolli kun wanti isin barsiisu hanni abbaa galuu isiiti. Hanni ta abbaati. Wanti tokko yoo nama jalaa bade karaa dhugaatii yoo deema karaa isii irra deemte argitaniimi? Nama meeqa bira dhattee waa meeqa bira dhattee naa qabaa jetteen hilleentii tana kun dideeti maa irra deemee doon isii galee fi dhugaa isiitii haqa namaa fuudhuun hin barbaachisu waan namaa hatuun hin barbaachisu nama saamuun hin barbaachisu
oduun durii adda isinii filadhe kana gaafa biraa immoo sagantaa biraatiin afoola biraatiin gorsa biraatiin walitti deebinaa. Nagaatti nagaatti. Hordoftanii ijoollee sirriitti hordoftaniirtu egaa ka afoolli ergaa namaa dabarsuu hedduu qabaa jechuudha. Mammaaksanillee ergaa ni dabarsa akkasumas immoo himaamsanillee ergaa ni dabarsa jechuudha. Torban mata duree afoola biraatiin hanga isinii dhiyaadhutti nagaatti jedha ijoollee. Nagaatti. Ashoo nagaatti.